Tulbi Nufafti Ilmas Nidesi Makaisa Samanue Jeti Nimigofti Amanue Jetchun Wakayo Nuwa Jinjira Jetchura Isaias Bokona Torba Lakopsa Kuraf. That's so good. Ergama Gabriel Dubaro Maria Michan Kuno Ulfalfalte Ilmas Inis Desise Makas Esa Iasus Jeta Mokasi Itin Jete Lukasa Toko Sodomito. Mariam Yomus Ano Amanedur Kun Atamti Tojanda Jete Ergamichigafat Pangeri Lucas Toko Sodomiako. Ergamichi imo Afrukul Kulu si ira imbua Umni Abbas si Golboba Kanafis Muchichi si ira da Dalatu kun kulkulu da fi ilmawa kayo jerame inwamama Wangera Lucas Bokona Toko la Kopsa Sodomi ja Yeroo Elsaabeet nagaa Maariyaam dhageesse mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessaa burraaqe. Elsaabeet yommuu hafuura qulqulluudhaan guutamte sagalee ishee ol fudhattee dhageessiste. Ati dubartoota hundumarraa eebbifamtuudha. Mucaa ati garaa keetti baattus eebbifamaadha. Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akka na dubbistuuf ulfinni hamma ga'u eessaa naaf ta'e. Akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo keessa bu'ee mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa burraaqe. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 40. Maariyaam guyyaa sadaa kan ga'u Elizaabeet bira turte. Kana booda gara banii isheetii deebistee Luqaas 1:56. Hara mandara Dawiti fi Faayisan isiniif dhalateera inni immoo Kiristoos Goofticha. Lukaas 2:11. Heroodis mootichi dhalachuu Iyyesuus dhaga'ee in raafame. Yerusaalemiin guutuunis isaa wajjin ni raafame. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Namoonni ogeeyyiin hojii lagaan tokko baduutu gara Yerusaalem dhufani. Maatiyos 2:1. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalatee eessa jira? Akkuma mana ol seenanii mucaa haadha isaa Maariyaamii wajjin argan kufanii sagadaniif. Sanduuqa isaanis bananii kennaa warqee, ixaanaa fi qullaa dhiyeessan. Wangeela Maatiyos 2:1. Boqonnaa 2 lakkoofsa 11.